sammuu kee of sirreessi. Nama ta'uu qabda. Nama gaarii argachuudhaaf dura ati nama gaarii ta'uu qabda. Gidduudhaan barumsaan isinii kenne yeroo hunda pirankii jechuun isiniif illee gaarii miti na jibbuu dandeessanii isin nuffisiisuu danda'a waan ta'eef barumsa gidduudhaan didhitti isiniifan dhufa jechuudha. Ashamaa kabajamtoota hordoftoota Didaatiif jirtanii jirra. Fayyaa jirtanii jirra galannoo waaqa haa gayu obboleewwan kiyya firoota kiyya obboleettii wanti isin hundu bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isin bira haa gahu isin jedha. Jirtanii mee bakkuma jirtanitti ammas irra deddeebi'eetu tulluurra qaari'eetu nageenyi waaqayyo isin bira haa gahu barrii keessan fuuldura haa gahu isin jedha. Addaan babbannee jirra akka nama sanyii dhabee obboleewwan kiyya koottaa seenaa mee har'a ani sagantaa tokkoon qabadhee dhufee akkuma beektanii sagantaa kana dhagahuu qabdan baay'een ofitti haaraa jira ispeeshaalii dubartii irratti dhugaa yaadni keessan na aarsaa jira mee didittii maaliif aartee maal rakkoon keenaan jedha. Egaa wantan ani isinitti haaree isiniif ibsaa sanaan duratti didittii bira dhaqaatii macalaasaa fi sabskraayibii laayikii sheerii gochaatu jechuudha. Isa kana subscribe godhaatu like godhaatu jechuudha. Nabira dhaabbadhaan isin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja baay'een isin hordofa jechuudha. Isintu na hordofa malee anaa miti kan isin hordofa. Tole kara mata duree keenyatti gad deebinu. Mata dureen kiyya har'aa maaliif dubartoonni dhiira gabaabaa yeroo baay'ee gaa'ela isaaniitiif maaliif hin filanne? Ani waa'ee kanatu na ajaa'iba dhugaa argaa keessan dubartoota dhugaa argaa keessan dhiira dheeraa barbaaddan bakka maaliif dhiira gabaabaa jibbitanii? Ani gaaffii kanan barbaada gaaffii kana isin hunduu jechuudha koomentii jalatti barreessaa. Carraan guddaan doom kan irra jiru jechuudha dhiira gabaabarra. Akkuma beektan waan san irratti illee jechuudha dhiirri gabaabaan waan san irratti akkuma beektanii waa'ee jabaadha jechuudha. Kana beekuu qabdan. Dhiirri gabaabaa dhiirri jechuudha ilma namaa akka ta'etti jechuudha uumaa waaqaa akka ta'etti maaliif dheerina namaa ilaalatu jechuudha. Maaliif filattan wanti kun gaariidha. Dhugaan isin jedhame dhiira gabaabaa hin maaliif jibbitan? Ani gaaffii kana gaaffii guddaadha. Gaaffii kana isin hunduu koomentii jalatti naa barreessaa. Ilma namaati uumaa waaqati akkuma beektan amantii fi keessatti jechuudha gaa'illi hundu jechuudha waaqarra kan namaa kennamu filannoo keetiin hin ta'u. Wanna feemaa sitti hin gangalannee waaqa keessatti maaliif lafarratti of nu taalchisne yookaan immoo of nu taalchisne jechuu barbaadetanii wanta feemaan ta'an maa ani dhiira tokkorraa kan barbaadu dheerinni isaa bi'aansi meetira 80 meetira tokkoo fi seentimeetira 80 kan ta'een barbaada. Ilkaan isaa immoo bareedaa kan ta'e fuulli isaa kan bareedu akkasumas immoo kan daratii qabu cheestiin isaa ispoortii kan hojjete kanan barbaadaa jettan inni kun garuu dhugaa filannoo gaarii miti. Gurri waaqaa akkasin dhageenya dhugaan isin jedha bareedina ilaala bareedina keessaa ilaala bareedina dheerina ilaalna bareedina fuula ilaalna bareedina ilkaayyoo kolfuu ilaalna dhiir dhugaa dubbachuudha maaliif fuulli isaa fardarraa xiqquma haa jijjiiramu malee rakkoon qabu dhugaan isin jedha. Way obsi እንዴ ቪዲዮ እየሰራው ነው ትንሽ እሺ አመሰግናለሁ። ከናፉ ኦቦሌዋን ኪያ ኢር ጥቆ ፉል ሐሬን በደነ ፉል ሐሬን በከነሽ ጥቆ ሰራ ከት ገዳጎሩ ማለ ኢራ ፍለቹን ቀብደን ጎንኩማ
ani jechuudha kun cubbuu guddaadha. Ani dhiifama isiniif godhe jechuun waan dhiifama akka isiniif godhe kana yaaduu qabdan. Gonkumaa wanta kanaa yaadina. Waa'ee halluu alaa isa kana yaadina. Ani amma haati manaati caammaa kaskisi kan wattaaddaraa jechuudha. Isa uffadhee xinnoo dheeradheen tureyyuu isa duraatiif jechuudha. Era meetir ka zaxanaan ta'e meetir ka zaxanaa jechuudha. Dhugaan isin jedhame. Aduusan mucaan kun akka dheerataa naan jedhe ogasanii natti hin ta'e dheerinni kee baay'ee bareeda. Garuu aduu lammaffaa irratti jechuudha. Abba fiilmiin eessarra garuu jechuudha aduu irraa naxalaa caammaadhaan deeme jechuudha. Naxalaa caammaadhaan yoo deemu meetir ka 80 kan ta'e meetir ka 60 dhaqee ta'ee tan deeme. Mucayyoon basma booldiinaan jette argaa kee itaale min jedheen argaa kee. Ati qaama kiyya kan external view kan alaa jaalatte jechuudha. Isaan itti siqxe jechuudha. Keessa kiyya laaluu qabdan jeen. Dogoggora guddaa keessa turteeyyuu isheen sirreessee achiin booda jaalalle jechuudha. Akka haratti irra deebi'ee jalqabe jechuudha. Didittiin yoo shaanqodha homaa bareedina waa'ee bareedina illee bareedinni nu bira jira. Sidditti innee jira. Bareedinni nu bira jira. Obboleewwan kiyya kana beekuu qabdanii garuu isheen sirreesse. Bareedinni waggaa 10 waggaa 20 akkan yoo itti fayyadamte malee wanti hunduu jechuudha sirraa faca'a. Bishaan dhugaati akka gaazexaanyaatti dubbanne jechuudha dhiifama naa godha. Kanaafuu isin hunduu dhiira gabaabaan jedhaa dhiira dheeraan jedhinaa. Gaa'elli hunduu waaqarraa argaa keessa alabalazaa wanti kun gaarii miti. Carraa guddaa armu. Ani dubartii baay'een arge. Garuu dubartii akkamii barbaadamee kan naan dubartii akkamii barbaadamee hin jaan. Isaan gaafadhaa intarviin godhadeetti yeroo tokko jechuudha tizibti nan taazzaba jechuudha. Dhugaan isin jaa nan taazzaba. Maal waan jechuudha kan daratiin isaan mantaanii ga'u kan harki isaan mantaanii ga'u fuulli isaa kennu kan bareedu gurraacha bichaa mo'aa ta'edha gurraacha. Dhiira diimaan jaalannu argaa keessan yaada akkana ammaan booda yaadina hindi yaada akkana ammaan booda jechuudha gonkumaa akka yaada. Isin gara biyya alaa faranjoota urte jechuudha waa'ee physical fitness waa'ee dheerina waa'ee gabaabina kana ilaalan. Faranjiin dhufti okay thank you very much. Akka wal jaalatan gahe. Kalas dhugaan isin jedhame. Kanaafuu maalidha? Dhugaa ani amma gidduudhaan isin akkan kufarchisuun isin kufarchisaa isin taphachiisan isin taasa. Akka dhugaatti yoo ilaalle isin hunduu bakkuma jirtanitti jechuudha. Akka namummaatti dhiira gabaabaa jaalachuu dhiira kan dasna meedhu keessa isaa jechuudha kan bareedu ta'uu qaba malee kan alaa darartiin isaan mantaanii ga'ee fuulli isaa shaggaa ta'eetu isa kana gonkumaa sammuu keessan keessa akka maxxanfamu. Unless otherwise dhugaa isin jedha gaa'ela gaarii argachuu dhabuu dandeessan. Yoo qaama alaa bareedina alaa jechuudha. Yoo bareedina qaama alaa yoo filatan gonkumaan argattan. Kawaggaa osoo gaa'ela keessa seenan jechuudha haga amma specially yeroo amma gaa'elli hin jiru. Akka dhiirris jechuudha aramanee ta'ee jira jiru. Aramanee. Maaliif sitti fakkaatu obboleewwan kee? Tiitikko. Maaliif sitti fakkaata? Yeroo ammaa dhiirri illee jechuudha fayyaan qabu. Dhiirri rabbi kennu. Bakka isa wajjin qanii lama qadii sadii oga ture booda jechuudha bareedina kee ilaalee ta'e jechuudha amalli alaa amala kee jechuudha bareedina alaa ilaalee ta'e jechuudha bareedina alaa isatti mijaa'ee ta'e jechuudha qanii lama qanii sadii oga si waliin bulee booda jechuudha argaa kee bareeda si qilee seenis hin jedhe. Ani si yeroo san jechuudha miskiinati haadhoti obboleettiti imimmaan akkatti sirra yaa jechuudha. Maaliif kenniteef wanna san warqii san maaliif kenniteef dur? Oga kennitee booda bu'uun dhugaa isin jedha filannoon ta'u isin jedha. Kanaafuu maalidha gaa'ela gaarii argachuudhaaf akka kiyyaatti gaa'ela gaarii argachuudhaaf tokkoffaa karaa waaqatti siqa. Halkanii guyyaa du'aayii godha. Kan kiristaanaa karaa kiristaanaa bataskaana kan musliima ta'a karaa maskiida dhaqeetu sagadaatoo bo'aatoo jechuudha kan na uume si kan qaama kiyya uume kan dhiiga kiyya kan lafee kiyya uume si kanaafuu jechuudha wanta
ani wanti keessi kiyya fedhu hin jira waan ta'e wanta sanaa buutee taan si galee kana beeku qabdu obboleewwan kiyya tokkoffaan kan inni lammaffaa yaada kee sirreessuu qabda yaadni kee duraanii akkamiin bareedina alaa gonkumaa kun hin danda'amu bareedina alaa san gonkumaa ilaaleen sammuu kee of sirreesse nama ta'uu qabda nama gaarii argachuudhaaf dura ati nama gaarii ta'uu qabda ilaalcha gaarii qabaachuu qabda kana jechuudha isin firoota kiyya dhugaa dubbachuudha bakka badaatti akka na jalaa buutan hin barbaaddu humna kiyyaan isin gorsa isin kofalchisa prank isin ifan godha jechuudha akka na jalaa hin hubamneef jechuudha isin galee filmii tokko hordofaa jira gidduudhaan sagaleen hir'ise innaa akka kana isin hunduu bakkuma jirtanitti ijoollee ilaalcha gaarii qabaadhaa gaa'ela keessa seenuun dura dhiira gabaabaa dhiira fiizikaalii isaa bareedummaa alaa kana gonkumaa ilaalina jechuu barbaadeetan isinii gala mee gaaffii tokkoon isin gaafadha isin hunduu bakkuma jirtanitti maaliif dhiira gabaabaa jibbitan baay'inaan dubartoonni dhiira gabaabaa jibban koomentii kanaaf isin hunduu bakkuma jirtan gaaffii kanaaf naaf koomentii na barreessaa ishi kana yaada gaarii ilaalcha gaarii qabaadhaa karaa waaqatti gassiqaayi ilaalcha gaarii jechuun namaaf wanta badaa hin yaadinaayi dafa namaa hin barbaadinaayi isiniin jedha wanni jiru dhugumaan dhugatte jechuudha haasaayi keessa kee kara lubbuu kee yookaan immoo onnee kee kara waaqatti kenna ishi yaada artifishaalii ta'e san jechuudha namaaf in agarsiisan jechuu barbaadanii baay'een isin jaaladha mee haga dhumaatti viidiyoo wayii jira isin hunduu haga dhumaatti ilaalaa viidiyoo biraatiin ittiin bashannanaa baay'een isin jaaladha baay'ee isin jaaladha dhugaa subscribe share like gochuu hin hordofnaa of eegaayee qoosa kana dhiisaa hin danda'amu ilaalcha keessan sirreessaa jechuu barbaadanii horaa bulaay nagaan naa jedhaa subscribe share like gochuu hin raffatnaa gidduudhaan barumsaan isinii kennedheetan yeroo hunda prank jechuun isiniifillee gaarii miti na jibbuu dandeessanii isin nuffisiisuu hin danda'a waan ta'eef barumsa gidduudhaan didhitti isiniifan dhufa jechuudha horaa bulaay baay'een isin jaaladha